Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo qabadhee isiniif dhiyaadheera. Injifannoowwan boonsoo waliin ani daandii Elemooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii weerartoota ilmaan Minilik irratti Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa Cibraan Laga Dambii fi madda albuudaa waliin ta'uun godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa ganda Daawaa Daadaa iddoo addaa Meexxii jedhamtutti sadaasa 18 bara 2022 tarkaanfii cimtuu waraana garboonfataa PP kan godinaalee fi bakkoota hedduu walitti guuramanii dhufan irratti fudhateen loltoota isaanii 16 battalatti yoo ajjeesu 19 ammoo madeessuun of duuba deebisee jira. Ittuma fufuun dheengadda sadaasa 19 bara 2022 WBOn zoonii kibbaa Cibraan Laga Dambii fi madda albuudaa waliin ta'uun aanaa Malkaa Sooddaa ganda Dhujumaa keessatti waraana diinaa kan jimaata darbee lolamuun of duuba deebi'anii turan humna dabalataa bakkoota hedduu walitti guurrachuun dhufan irratti tarkaanfii jabaa fudhateen loltoota faashistii PP 21 battalatti yoo ajjeesu 17 ammoo madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Walabummaan Oromiyaa afaan qawween mirkanaa'aa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo isiniif dhiyeessaa Annade Oromooti. Sabboontootni ilmaan Oromoo reefii gaachan uummata Oromoo WBO dinagdeen cimsuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo jaarmiyaa Tiwiitar Ispees WBO dinagdeen jabeessuuf marsa torbaffaaf qarshii 219,308 walitti qabuun gooticha waraana bilisummaa Oromoof galii taasisaniiru. Miseensi jaarmiyaa Tiwiitar Ispees Waaqoo bilisummaa ammoo maqaa qarreewwan miseensa jaarmiyaa kanaa ta'aniin Batuulaa WBO fi Haqaan Nimoonaa jedhamaniin dhuunfaa isaatti qarshii 300 WBOf gumaacha godheera. Walumaa galatti jaarmiyaan Tiwiitar Ispees qarshii 519,308 marsaa torbaffaaf WBO qaqqabsiisanii jiru. Gareen jaallan kaayoo ganamaa jalatti gurmaa'an marsa 8ffaaf buusii maallaqaa 29,188 WBO qaqqabsiisanii jiru. Maadheen guutamaa hawaas jalatti ilmaan Oromoo gurmaa'an marsa 5ffaaf qarshiin paayira Itoophiyaa 16,800 WBO qaqqabsiisanii jiru. Qabsaa'onni ilmaan Oromoo miseensotni gameeyyiin Koonyaa Ayyaantuu Dagaa jalatti gurmaa'an WBO dinagdeen jabeessuuf deeggarsa marsa 13ffaaf taasisaniin qarshii Itoophiyaa 96,000 WBO qaqqabsiisanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO WBO irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. Waraanniif kaabinoonni murna bilisiginnaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti uummata dararuu itti fufan bal'ina isaaf jaalmuteessaa bantii. Waraannii fi kaabinoonni murna bilisiginnaa godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti torbee darbe keessa erga waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota hedduutti lola magaalotaa jalqabee muddama cimaa keessa galuun sochii bajaajotaa fi taaksii magaalaa keessaa ugguruu fi maqaa sakatta'insatiin saamichaama konkolaachiftootaa fi tajaajilamtoota irratti raawwachaa jiru. Sadaasa 15 bara 2022 irraa eegaluun gamtoonni murna bilisiginnaa kun godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti sochii bajaajotaa fi taaksii magaalaa keessa bakkoota shakkii cimaa irraa qaban guutummaatti kan ugguran yoo ta'u iddoolee hafanitti immoo poolisootaa fi miliishota magaalattii saamichaaf daandii irratti ramaduun imaltoota akkasumas konkolaachiftootaa saamuun hawaasni dararaa argaa jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Akka maddeen jedhanitti gandoota magaalattii sabboonummaa qaban jedhanii yaadan ganda duwwaa tokko daandii Awwaashootti geessuu fi ganda duwwaa lama xiyyeeffannoo addaatti kennuun guutummaatti irraa ugguran jedhan. Kana malees guutummaa magaalattii keessatti halkan mana siree irra deemuun waraqaa eenyummaa ilaaluun ilmaan Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa irraa hojii dhuunfaa isaaniif magaalattii dhufan maqaatii waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti maxxansuun saamichaa fi dararaa adda addaa ergaa irratti raawwataniin booda jiraachuu himuun yeroon kun murna bilisiginnaa biratti Oromummaa yakka ta'uu bira darbee godina dhalootaatti waan ce'eef haala ulfaataa kana gummaan dura dhaabbachuu qabna jechuun maddeen yaada isaanii goolabaniiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo keessatti hidhaan waraana bilisiginnaan hammaachuu jiraattonni dubbatan. Murni bilisiginnaa waraana saaqee Oromoo keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo hidhaa fi wantoota garaa garaan hiraarsuu itti fufe. Hidhaa meeshaa waraanaa kan taasifate murni faashistii kun godina Lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Lugoo Bacceessaa keessatti
torbee lamaan dura obboleeyyan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun namoota nagaa qabuu waajjira addaa Luugoo Bacceessaa keessatti hidhanii dararaa jiru. Namoonni badii tokko malee qabamanii hidhaman kunis maqaan isaanii Abdulkaarim Shankoor, Ahmed Abdulkaarim, Yusuf Abdulkaarim, Yusuf Muhammad Ibraahimii fi Naasir Yusuf ta'uun barameera. Kana malees aanuma ciroo araddaa ija faaraa irraa nama maqaan isaa Abadir Muummee jedhamus soddaakeetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun qabanii waajjira poolisii aanaa cirootti dararuu erga eegalanii torbee lama lakkoofsiseera. Achuma aanaa ciroo araddaa Luugoo Bacceessaa keessatti manneen qotee bulaa lama kan obbo Hussein Xaayirii fi Adam Mahammad yakka tokko osoo isaan hin dalagin gubanii barbadeessuu isaanii maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa aanaa ciroo gabaasaniiru. Waraanni humna bilisiqinnaa 100 ol ta'an qondaaltota waraanaa sirnichaan sababa magaalaa Najjoo keessaa waboon buqqa'anii magaalaa Kamashiitti baqataniif meeshaan irraa hiikamee waboota harka kennatan. Jaalawwii Maamuud dabalata qabdi. Lola waraanni bilisummaa Oromoo loltoota gabroonfataa PP irratti banuun magaalota xixiqqoo fi onoota keessaa buqqisutti waraana isaa lolicha dheessuun gara mooraa waraana bilisiginnaa birootti deeman qawwee fi hidhannoo irraa hiikuun hidhaaf saaxilaa yookiin irraa hiikee harka duwwaa gadhiisa. Haala kanaanis lola sadaasa 3 hanga sadaasa 7 2022tti godina lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana murna bilisiginnaa irratti geggeesseen magaalattii keessaa du'aa fi madoo ta'uu baqachuun gara mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Kamaashitti baqatan maaliif achitti haftanii hin duune jechuun loltoota 100 ol irraa qawwee fi hidhannoo hiikanii mooraa isaanii keessatti gadhiisan. Loltoonni kun cufti sabaan Oromoo yeroo ta'an meeshaa hidhannoo sirna isaaniif eeganii geessan galata dhabsiisuun deebisanii irraa kan hiikan yoo ta'u fuula durattis hidhaan akka isaan eeggatu itti himan. Gocha murna bilisiginnaatti kana aaran waraanni bilisiginnaa qawween irraa hiikame kun namoota 43 ta'uun badanii gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Loltoonni PP wabootti harka kennatan kunis lola geggeeffamaa ture irratti wabootti dhukaasaa turuutti gadduun inumaayyuu meeshaa murna bilisiginnaatti deebisaniif aaraniiru. Murni bilisiginnaa nu obbaase nu irraa hiikee diinummaa isaa nutti agarsiise kan jedhan loltoonni kun waraanni bilisummaa Oromoo garuu kaleessa itti dhukaasaa turre miidhaa malee bu'aa tokko qabsoo bilisummaa Oromoof osoo hin buusin jaalala Oromummaaf qofa nu simate jechuun simannaa isaaniif ta'etti gammadaniiru. Dhuma irrattis ilmaan Oromoo loltuu bilisiginnaa ta'uun tajaajilaa jiraniif dhaamsa dhaamaniin ilmaan Oromoo sirnicha keessa jiran kabajaa waan hin qabne waan kamuu raawwatus wanti fedhii isaanii du'anii sirnicha tiksuu hin raawwatu taanaan fudhatama waan hin qabneef qawwee keessan qabattanii osoo akka keenya hin salphatin waraana bilisummaa Oromoo wabootti akka harka kennatan jechuun dhaammataniiru. Ilmaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti adamsanii hidhuun cimee itti fufe. Dabalatasaaf Jaanii Moonaa Faayisaa. Ilmaan Oromoo maqaa lixa Oromiyaa Gujii fi giddu galeessa Oromiyaa irraa dhufteen badii tokko malee Oromummaa isaaniin yakkuun adamsaniidhuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hammaatee jira. Haaluma kanaan sadaasa 16 2022 ilmaan Oromoo 2 maqaan isaanii Addunyaa Galataa fi Waajjiraa Geetaachoo kanneen jedhaman Finfinnee naannoo buufata konkolaataa Markaatootii qabanii hidhanii jiru. Dargaggoo Addunyaa Galataa dhaloota lixa Oromiyaa aanaa Jaarsoo yoo ta'u hojii yaalaa fayyaatiin kan ofii fi maatii isaa jiraachisuudha. Akkasumas Waajjiraa Geetaachos dhaloota lixa Oromiyaa aanaa Mana Sibuu yoo ta'u hojii konkolaachisummaan kan jiraatudha. Dargaggoonni kun erga gaafa qabamanii bakki isaanii wallaalamuun maatiin barbaadaa turanii sadaasa 19 2022 mana iraarsaa bilisiginnaa Maakalaawwitti argamu hiriyoonni isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Gujii Ba'aa aanaa Agaa Waayyuu keessatti kaabinoonniif abbootiin qabeenyaa walii galuun uummata lafarraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni himan. Jaalladhii Oromoo dabalata qabdi. Godina Gujii Bahaa aanaa Agaa Waayyuu ganda ulaan uloo iddoo addaa ulaan uloo jedhamu kan uummatni irra jiraataa ture yeroo ammaa kana dhaabbata mootummaa tumsaa jedhu qindeessuun uummata lafa isaanii irraa buqqisuun bu'aa tokko malee ari'aa jiraachuu fi warroota lakkii nuti lafa keenya irraa hin buqqaanu jechuun dura dhaabbatan gaaffii tokko malee mana hidhaatti guuraa jiru. Namootni sababa gaaffii mirgaa gaafataniif mana hidhaatti darbatamanii jiran hedduu ta'uu fi erga hidhamanii guyyaa 14 kan guute yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti mana murtiitti dhiyaatan
Namoota hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne Aanolee Guutuu, Baatii Lammii, Ayyalee Bottorree Darasaa, Kottoola Guuyyee fi kanneen hafanis baay'een jiraachuun barameera. Abbootiin qabeenyaa godin Gujii akka jedhanitti lafa kana irraa akka albuuda qotannuuf eeyyama godinni waan nuuf kenneef uummatni lafa kana irraa buqqa'uu qaba jechuun waraana Biltsiginnaa waliin doorsisaa jiraachuu jiraattotni aanaa Aagaawaayyuu Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kan dhaga'aa jirtan oduu raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Waraana mootummaa murna Biltsiginnaa TDF'n booji'amanii turan 7/7/2022 kaaba Impaaratti irra fiduun mooraa leenjii Sanqallee qubsiisanii jiraachuun barame. Jaamurteessaa bantii dabalata qaba. Waraanni kaaba Impaaratti TDF fi murna bulchiinsa Abbaa Irree waliin adeemsifamaa ture irratti loltoonni raayyaa ittisa Tigraay loltoota Biltsiginnaa 1000 lakkaa'aman booji'anii turan. Loltoonni Biltsiginnaa aleellaa waraanni ittisa Tigraay irratti fudhachaa ture dadhabuun booji'aman TPLF'n murna Biltsiginnaaf deebifamanii kennamuun konkolaataa hedduun mooraa leenjii Sanqallee qubsiifamanii jiru. Loltoonni kun erga murna Biltsiginnaatti dabarfamanii kennamaniif qabiinsi godhamaafii jiru gahaa akka hin taane maddeen ibsuun numaayyuu maaliif harka kennattaniin qoratamaa akkasumas uffata ciccitaa fi kophee malee mooraa keessa deemaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Ilmaan Impaaratti lola isaan hin laallanne irratti hirmaachuun dararaa argaa jiran kun gara fuula duraattis ergaa mooraatti galanii waan murna Biltsiginnaan irra ga'uu danda'u tilmaamuun yaaddoo cimaa keessa galaniiru. Isuma irrattis qalbii cabuu fi guboota garaagaraaf saaxilamuun rakkachaa jiraachuu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lixa Shaggar aanaa Cobbii keessatti namoota baadiyyaa jiraatanii mana magaalaa keessaa qaban jedhaman mana jalaa gubuuf namoota kireeffatanii jiraniin mi'a keessan keessaa guurradhaa jedhamanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf jaannii Moonaa Faayisaa. Murni bulchiinsa Abbaa Irree uummata Oromoof naasuu tokko hin qabne gocha gara jabummaan ilmaan Oromoo ona Cobii qofa keessatti marsaa hedduuf aleellaa xiyyaara waraanaa nama maleeyyii yookiin diroonii fayyadamuun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu galaafachuun qabeenya hedduus barbadeessanii jiru. Gocha duguuggaa sanyii kanatti kan hin quufne murni Biltsiginnaa aanuma Cobii keessatti namoota baadiyyaa keessatti qonna irraa qabeenya horachuun magaalaa Cobiitti lafa bitachuun mana achitti ijaarratan isaantu woboo achitti gargaaraa jira jechuun manneen isaanii jalaa gubuuf karoorfatanii jiru. Guyyaa dheengaddaa jechuun 9/19/2022 warreen manneen namoota kanaa kireeffatanii jiraachaa jiran qabeenyaas keessa qabdan guurradhaa ba'aa jechuun qajeelfama kan itti kennan yoo ta'u namoonni hedduunis lubbuu isaaniif sodaachuun keessaa guurrachaa jiraachuu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Murni Impaara Itiyoophiyaa addatti uummata Oromoo qabeenya saamuu, gubuu, ajjeesuu, Oromoo hidhuun harka kennachiisuu barbaadus gochi murna gaolessaa kanaa qabsicha daraan finiinsa jechuun dabalanii dubbataniiru. Lixa Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii keessatti hidhattoonni murna Biltsiginnaa rakkoo tokko ajjeesan. Dabalata isaaf jaalgalmoo Oromoo. Murni ajjeecha saamichi buqqaatii ilmaan Oromoo irraa raawwachuun sabichi lafirraa duguuguuf halkaniif guyyaa hojjechuu jiru Oromiyaa golee hundi keessatti guyyaa gar guyyaatti haadha Oromoo boochisaa oola. Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii gandi Somboo iddoo addaa Qeddi jedhamutti 18/2022 dargaggoo maqaan isaa Naasir Muhammad sabab tokko malee hidhattooti murna faashistii PP rasaasitti roobsuun ijjeessan. Dargaggoon ijjeefam kun nam siyaas kamiyyuu keessaa qubin qabneef hojii qonnaa dalaguun ofiif maatii isaa jiraachisaa hatur ta'uu jiraattoti gandi isaanii hin dubbatan. Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo akka bineensatti adamsamanii ajjeefamuu waan jiraniif uummati heemman taa'ee du'urraa waan qabuun ka'ee falmachuun sirnaan ofirraa qolachuu qabaa haa jedhan jiraattota aanaa Gimbiiti.